Abbaafiruu. Oh. Silaa namticha argattee waliin haasoftee jirta. Mee maal akkasiin jedhamee natti himi? Akka inni naan jedhetti abbaan tiyyaa intala tiyyaa argachuun qabaa jedha naan jedhe. Akkamitti? Kana hunda badee ture har'aan abbaa isheetii gaafa jedhu xinnuma ishiin saalfatu. Eenyu kan guddiseetti eenyu abbaa kan ta'u. Harma kiyya goggogaan hoosisee guddisee bara. Intalli tiyya immoo nama malee meeshaa miti. Yeroo barbaadan dhufanii kan fudhatanii miti. Maal jechuudha kun? Baay'ee nama gaddisiisa. Akka inni naan jedhetti asitti yakka jabaallee hojjetullee erga biyyaa bahee kunoo gaabbiidhaan waxalamaa jiraataa naan jedhe. Kanaafuu intala koo waa meeqa argee guddise. Intalan harma koo goggogaa hoosisee guddise. Gammachuu mana kootii kan taate dabarsinee haa kenninu naan jechaa jirtu moo maal jechaa jirtu beesi? Haadha firu. Meenatti maa? Haadha firu. Tasgabbaa'e. Intala koo waan meeqa ta'ee waan meeqa wajjin ifaajee guddisee waan an dabarsee kennu sitti fakkaata. Maal beek? Anaan amma ganna cinqe. Amala tiyyaa siraa kanuma beektan kan. Mee tiyyaan gaafa dhageessi maal jedhe? Intalli tona jalaa rifate. Intalli tona jalaa duuti. Mee maaluma jennee duttigna mee maaluma natti hima. Haadha firoo haala kanaanii kan nu barbaadee nu iyyafatee nu argate tiyyaa barbaadeetu argachuun isa rakkisa jettee yaadda? Ani beeku ka. Anas kan na dhibees magaan. Maal ta'a gaaddidduu qabdu moo? Intala? Abba. Joom dhuftee maaliin dubbattu? Amma man dhufe. Waan hunda saayyuu dhaga'ee jira.
waan isin haasoftan hunda dhaga'ee jira. Dhaabbatee turtees. Na dhukkubeenaan xiqqoo boqochuu barbaade. Waan amma dhageesse kan namni tokkichi akka dhagee beekan. Maal jechuudha inni? Eegee obboleettiin kee hirrifatti. Amma dhuma isaa beekuun tooma afaan keetiin bahe. Afaanuma keessatti qabadhu ta'e. Tiyyaan obboleettii keenya miti jechuudha. Obboleettii. Ilaala. Siifis obboleettii keeti nuufis intala keenya. Kanaafuu waan tokko akkan dubbanne. An kan hin jedhu firoonoo beekaa dubbii kan. Eeyyeen intala ko. Kaleessuma kan abbaan keetti liite. Anuma qofatu beeku manicha keessaa. Jitu sigaa kanaan booda namni tokko dhagee beekan sitti mi'a. Maali yaarmi? Maali dhawu dubbii kana? Intala ko. Intala ko adaraan siite. Waa meeqatti dhabee waa meeqa rakkadhee tananii kan isin guddise. Isa har'a mana kanatti bareede kana hin laalina. Intalli ijana jalaa duuti. Intalli tiyya waan jalaa taate homaa kana jalaa himi. Inimu homaan dubbadhuti hin boo'in. Manni boona na jalaa ta'a. Ittiin himu hin boo'in. Ittiin dubbadhu. Tolee? Mimmaa kiyya dhiisinni salphaadha. Intala koo dhabuuf hin jedhan. Waa meeqatti rakkadheen guddise intala koo dhabuufatee. Mana kootu duwwaana jalaa ta'a. Ani shidhamuu danda'u. Maaf akkana taata? Waa'een xiyyaas qofan ilaallatu nuunis nu ilaallata arme. Maal jechuudha kun? Aku ciptin jet. Tiga untuk bertasgabah ini dah ofis. Why man tasgabah? Si asu si sudah biro kamu nama baik. Tiga akan ini nanti ane jangan begini nanti abdi muka. Makasih. Bisa bisa diwanti mana soalnya. Mana jiran ko jeta. Mana jiran ko kesambat. Mana ko ni na jeta tala. Akan tu esi aman sisa. Yo mal sisa esi aman sisa tu begitu. Wanta ko ina naman sisa. Wa mana aman sisa ko ka jiran ko kesana ba ina jekina na. Jadi ini kayak bisa ya nih kok malam tak menggirakan. Malam tak. Elat. Please. No. Na funcu tak biar lah kan sisa. Tiga mata. Seniorio. Mana? Akkam beeka? Jirtaas? Nagaadha? Maal hojjetta? Jitu. Yoo, maal? Mana kok kamitti beekte dhufuu dandeessa? Nan bareekaa. Jechuun eenyu sitti agarsiise? Eenyu sitti agarsiise maal dhiisiiti? Maal godhaa jirta? Nama onnee koo waraanee madeesse. Anis akkamitti waraanee akkam madeessuu danda'u shaakalaatiin jira. Akkasidha. Waraanu wayyaa.
Suuta waraantu. Diina qabdaa? Nannaba jettee? Diina onnee kee madeessee yookaan qabaattu ta'e. Waraanii madeessi. Erga jettee? Eessa ishee waraana? Onnee ishee waraanitii madeessi. Akka isheen hin fayyinetti. Akka inni hin fayyinetti. Iddoodhumaanii waraante. Miti? Egaa waraanee immoo ittiin dabala. Kottu. Ammatis waraante, anis waraanee. Amma immoo akkamitti akka mo'achuu qabnu. Teenye yoo sitti mee wayi. Kottu. Beeka. Jambaadha jettee beeka. Kan gootanii dhimma keessan sana xumurtanii? Dhimma xumuramneedha. Dhimma xumuramneedha. Dhuguma kee jetti. Gam tokkoon gaafan ilaalu. Isheen akkas taanaan ituu si wajjin jirtu si wajjiniin walitti dhufeenya qabdi jechuudha. Maal nama akkamiidha garuu? Sitti himtuu yoo sin barbaanne yeroo keetti. Anas kan dhibe kana miti. Namni akkamitti al tokkoon jaalala qileetti buusetiniin nama biraa waliin hin jira jedha. Isadha. Jaalalatti qoosu jedha manni kun. Amalli dubartoota keenyaa tokko akkasii. Nama tokko qabatanii taa'u. Sanas kanas jedhu. Kun baay'ee balleessaa guddaadha. Ta'us ati tasgabbaa'i. Dirraa kan abdii koo na kutachiisee fi kan na salphise. Biiroo ishiitti na waamteetiniin kaadhimaa kootu jettee gaafa namicha sana natti agarsiistudha. Ajaa'iba! Jettee sayyuu si barsiifatti? Dhimma keen qabdu taanaan dura sittiin himtuu isheen? Bilis jiituu dhimma kanaan irraa cufu dhiisi. Oh my God. Dhaga'uun barbaada. Ta'us dubartoonni hundi amalli isaanii wal fakkaata jechuu miti. Kan rabbisiif qayyadamudha. Kanaaf egaa akkas mara ofii dhiphisa. Tokkumaa naaf namni adda ta'e hin jiru. Namni hundi wal fakkaata jechuun rakkisaadha. Namni amanamuun dhibu. Kanaaf eegatti akkas ofii dhiphisiin. Tasgabbaa'iitii waan ta'u qabu jechi. Inni guddaan waan darbeerraa barachuudha. Gara fuulduraatti of eeggachuudha. Nama akka isheef nama ishee fakkaatan irraa jedhee yaada. Dhiifama gaddi koo gara keetitti darbeera. Homaa miti. Maal siif? Hirummaa yoomii fire? Homaan barbaadu. Shaayii wayitillee ni. Rakkatiin. Akkas taate shaayii maaliin haa danfistanaaf? Amma sadiisiiti. Tasgabbaa'ee ofii keedhaaf. Ofii kee miidhuun qabdu. Tole? Tole, galatoomne. Homaa miti. Dhagaa dhageessisaa. Baankiin Hojii Gamtaa Oromiyaa utubaa biyyaa erkoo lammiiwwan isaa kan ta'e qonnaan bulaa fi horsiisee bulaa mara kan fayyadu tajaajila baankii haaraa adda durummaadhaan ifoomsee jira.
baankicha akkuma bartee isaa qaama hawaasa qonna akaakuu kamirrattuu bobba'e horsiisee kan buluu fi oomisha qurxummiin jiruuf jireenya isaa gaggeeffatu mara herreega qusannaa qonnaan bulaa eegaluun aadaa qusannoo gabbifadhaa jiruuf jireenya keessan fooyyeffadhaa jedha. Herreegni qusannaa kun dhala olaanaa fi hawwataa kan qabu yommuu ta'u maamiltoota qusannaan isaanii yeroodhaa gara yerootti dabalaa deemuuf carraa bifa lotoriitiin qophaa'e tiraaktara ammayyaa tiraaktara harkaan qotu dogdoqqeewwanii fi bilbila ammayyaa hedduu qopheessee jira. Maamiltoota tajaajila baankii dhalarraa biliisatti dhimma ba'aniifis herreega qusannaa qonnaan bulaa waddi'aatiin as bahee jira. Ogeessi ni qusata qusatees ofirraa afee biyyaaf ni ga'a. Baankii Hojii Gamtaa Oromiyaa jijjiirama guddaaf kan oonnate.
Maal nagaatti? Nagaadha xiqqoo na dadhabsiisuu barbaade. Bagaa keessa maal jennu? Maalirra keessanii? Yeroo dhiyootti jaarsa eeguufi. Akkasii? Baay'ee namatti tola. Baay'ee. Hello, Feron. Sii dhageessee taa'e. Isuma jedhamaa jiru sana. Waa'ee matiyyaadha kaayi. Tiyyaan obboleetti